Godina Wallagga Bahaatti abbootii warraa 100 ol fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa taasisuun akka danda'ame himame. Godinichatti tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa fooyyessuu irratti waltajjiin xiyyeeffates ta'amee jira. Fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire. Dina ilman nama, dibe balafama, virasi corona, akolanu jama. Dina ilman. Fayam fire, fayam fire. Arka kedi katu tutu kala datu. Fayam fire, fayam fire. Initiatiivota kudha tokko jiran keessaati tajaajila hawaasaaf itti siqeenyaan nu laachuuf qabatamanii jiran sadii waltumsu jechuudha. Sadan isaanii iyyuu isaan inshuraansii fayyaa hawaasaadha. Comprehensive health post kan jennu keellaa fayyaa waliigalaa akkasumas mana qorichaa hawaasaa kan jennee waamnu jechuudha. Warri kun sadan baay'ee murteessoodha jechuudha. Tajaajila hawaasa keenya bira qaqqabsiisnee fayyummaa isaa eegsisuu keessatti iddoo guddaa warroota qabanidha jechuudha. Kanaaf immoo kan nu barbaachisu hawaasa sun akka inni fayyadamaa godhu kan taasisu hooggansa isaa jechuudha. Hooggansi sadarkaatiin jiru yoo warroota kana qabatee akkaataan isaan hojiirra oolan yoo taasise dhaqanii lafarratti argine lafarratti uummataaf tajaajila kennuu danda'u jechuudha. Haala inshuraansii fayyaa har'aa kana keessatti kan kanaan duraarraati adda kan isa godhu kanaan dura nu rakkisa ture horannaa misaan isaa gaggeessuuf. Yeroo ammaatti kan carraa qabnu tokko caasaan ijaaramee hanga gaddaatti riifoormiin hojjetamee gadi bu'ee jira. Tooftaa sana fayyadamnee yoo isaaniin fayyadamnee jiruutti gallee yeroo gabaabaa keessatti nuunis xumurree keessaa bahuu dandeenya jechuudha. Karoora keenya waggaa darbeetiin kan raawwanne miseensa 100 fi 55,300 akkas raawwanne jirra. Isaaniif tajaajila kennuudhaaf egaa sadarkaa buufata fayyaa aanaalee keessa jiranitti hospitaalota naannoo keenya jiranitti tajaajila kana kennuudhaaf deemamaadha kan jiru jechuudha. Komeeni naannoo inshuraansii wajjin wal qabatee jiru yeroo horannaa isaa wajjin wal qabatee akka rakkootti kan jiru garaagarummaa raawwii aanaalee gidduu jirudha jechuudha. Aanaan tokko amma barana hojii hojjetameeni aanaan kan hangar guutee magaalaan hangar guutee parsantaa 100 abbaa warraa qabu xumuree keessaa bahee jira. Leeqaa dullachaa aanaan limmuu aanotii tokko amma sadiitti ba'an fooyyee kan qaban hojii kana baay'ee ciminaan kan hojjetaa jiran jiru jechuudha. Ittaansee immoo gara boodaarraa sarkifatanii kan jiran jiru. Rakkoo guddaan amma inshuraansii wajjin wal qabsiisnee jirru xiyyeeffannoo hooggansi sadarkaa hundatti wal qixa kennuuf dhiisuu gidduutti rakkoo jirudha jechuudha. Raawwiin aanaa gidduutti jirus isa kana argisiisa jechuudha. Kana hiikuudhaaf immoo yeroodhaa gara yerootti hordoffiin godhamaadha kan ture. Bara kanas rakkoo kana argisiisnee rakkoo kana keessaa baanii akka isaan hojjetan gochuudhaaf jechuudha. Akka rakkoo dabalataatti immoo kan jiru kenniinsa tajaajilaa irratti rakkoo jirudha. Kenniinsa tajaajilaa kana irratti rakkoon jiru dhiyeessii qorichaa wajjin wal qabsiisanii jira. Naamusa ogeessaa wajjin wal qabsiisanii jiru. Kana furuudhaaf immoo dhaabbilee fayyaa wajjin itti dhiyeenyaan mari'achaadha kan jiru jechuudha. Akka aanaa keenyaattis yeroo dhimma kanatti hawaasa amansiisnu keessattuu namoonni hedduun humna kan hin qabne maallaqa kaffalanii gargaaramuu kan hin dandeenye al takkaa inshuraansii fayyaa irratti ergi miseensa ta'anii booda waliidhuma isaaniitiin bu'aa inshuraansiin fayyaa uummataaf buusu harka qalleessaa buusu namoota giddu galeessa ta'aniif buusu ergi baranii booda waliima isaaniitiin wal dadammaqsanii ittiin fayyadamaa jiru. Keessattuu buufataalee irra darbee hamma hospitaalaatti hospitaala irra darbee hamma Xiquur Ambassaatti deemee namni gargaaramee fayyaa maatii isaa ofii isaa ittiin eegee galee har'a bu'aa gurguddaa irraa argatee kan jiru akka ta'e ilaaluun hin danda'ama. Nutis gama kanaan hojii gurguddaas keessatti hojjenneerra jechuuf hin danda'ama. Sochii inshuraansii fayyaa wajjin wal qabatuun baroota darbee wajjin bal'aan hojjetamaa tureera waggoota 2-3 darbee fi
kana wajjin wal qabatee mobilaayizeeshiniin bal'aan hawaasa keenya garaagaraadhaaf kenname akka isaan as keessatti hirmaatanii baasii xiqqaadhaan tajaajila fayyaa gahaa ta'e argatanii fi maatii isaanii guutuu akka isaan ittiin waggaa guutuu yaalchifataniif hojiin bal'aan gama siyaasaadhaan gama adda addaadhaan mariin bal'aan uummataaf taasifamee hawaasni keenya bal'aan itti fayyadamaa ta'anii jiru jechuudha. Akka komeetti dhimmoonni hawaasa biraa ka'aa turan dhiyeessii qorichaa wajjin wal qabatee gahaa kan hin taanee fi rakkoowwan adda addaa achi keessatti mul'achaa turan bara darbe xiyyeeffannoo addaatti kennuudhaan galii keessoodhaanis ta'e hirmaannaa hawaasni inshuraansii fayyaatti hirmaateen yeroo adda addaa akka qorichi dhiyaatu goone komeen kun kan baroota darbaniirra bara darbee karaa fooyyee qabuun kameera jechuu dandeenya. Bara kana immoo keessumattuu harcaatii tokko tokko baroota darbee jiru sanaa fi bara kana haareeffataanis kaffalataan haaraas karaa guutuu ta'een hawaasa keenya hunda bira qaqqabsiisnee akka inni itti fayyadamu gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Akka waliigalaatti dhimma inshuraansii fayyaa yeroo laallu sosochii hawaasaatiin kan fiduun nurra jiraatu akkuma amma kaa'ame dhimma murteessaadhaaf dhimma hawaasa keenyaati kan jennu kana namoonni hundinuu ga'ee isaa keessatti ba'ee gabatee yeroo gabaabaa keessatti murtoo addaa fudhate kan amma gara miseensaatti finnu kun gam tokko nun maallaqa muraasa yeroo ittiin uummata keenya lammii keenya fayyaa isaatii wabii fayyaa isaa akka mirkaneeffatu gochuuf hojjennu akkuma beekamu akka biyyattiitti immoo mootummaan sheerii guddaa haalli ittiin nu bobbaasu fayyaa lammii keenyaaf akka mootummaatti aantummaa isaa mirkaneessus keessa waan jiruuf dhimmoota kan akkuma kanaan dura hojjechaa turre murtoo addaatiin yeroo gabaabaa keessatti murtoo fudhanne yeroo gabaabaa keessatti lammii keenya kana keessatti miseensa hin taane karoora keenya raawwanne hundinuu fayyadamaa akka inni ta'u hundinuu qooda biyyattii keessaa ga'ee isaa akka inni ba'uu danda'u hanqinoota keenya waliigalaa as keessatti gama guyyaa har'aatiin dhiyaate kana sirriitti kan keessatti sirreeffannuu fi kallattii sirreeffama waliinii qabannee fayyadamummaa fayyaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu keessatti ga'eef qooda waluu waliin qabnu cimnee kan itti ba'uu dandeenyu akka ta'u ibsaa.